argitu ammanaa tolee jiran isiniin jedha. Dhuftoota kiyyaa dhugaa kottaa nyaadhaa maal masinii godhu kottaa nyaadhaa dhuftanii nyaattu asiin immoo maal sabsite absinaan jedhi namni dhuftanii nyaattu isiniin jedhe dhuftanii nyaachuusaa. Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo rabbi galanne haa ta'uun isiniin jedha. Jira jirtuun isiniin jedha har'a waan tokko wajjiniin dalaguu dhufne isiniin jedha. Addan biyyatti galee kan hojjedhee hin beekne waggaan isaas kan fagaate yoo wallaales kan natti kolfitanii jechuudha. Kan waliin dalannu har'a maal hojjettee obseenii maal fiddee dhuftee naan jettanii obseen har'a yeroo jalqabaaf biddeen tolchuuf deemte absiitii buufattee jechuudha. Wajjiniin absiitii buusnaa wajjiniin biddeen tolchinaan isiniin jedha. Garuu warri kaan adaraa keessatti kanatti hin qoosne warreen hedduu deebitan hojjechaa turtanii yoo waliin yoo ture isiniin agarsiisan isiniin jedha. Dhugaa ani hin beeku. Naa akkasiin isiniin jedha absiitii wajjiniin buusnee deebinaa bukoo qal'isee deebinee yeroo absiitiitti naqees deebinee wajjiniin hojjennaan isiniin jedha. Garaa dhiifama gaa maalii yoo jettanii manni gaa keenya noormaalii miti tataraajiidha. Goda isaa keessa seeraan isin agarsiisuu kootiif immoo gadiitti naa barbaadu jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedha. Warreen isinitti tolee laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Amma wajjumaan bukoo qal'isnee deemnee wajjiniin absiitiitti buusna isiniin jedha. Amma qal'isee absiitiidhaa qopheeffadhee deebi'utti turtii gaarii isiniin jedha. Wanti keessanii guddaa isaa galatoomaa eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu. Maaliif immoo hin eebbisa seetan eeguma laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan isiniin jedha. Waa biraati miti. Milkii komme natabi maatiin qabu mana keessaa nama naa dhaamsu qabu. Kanaafuu waa maalti hin jedha akka kaameraan naaf dhaamsitu malee waa biraatiif miti. Kootu kaameraa kana dhaamsi. Eessanaadha? Achuu warraa xiqqoo gurraacha sana tuqisa hedduu. Kamii? Isi jidduu tuqe. Yaa tuqe. Namaa buusnee kan jechuudha. Absiitii yeroo itti buusnee beekuma isin agarsiisuu dhiisee amma bukoon garagalfatutti deemnee wajjumaan qoraan binnee dhumnaa qoraan isilaan beektu akka sakaanii baraanii boroodha cabsuun amma hin jiru. Hin bitama sagalee kiyya garuu yoo isinitti dhaga'uu hundi deemaanitti fayyadamaa hin jiru. Na uffachaa fi maayikii kiyyatu chaarjarii fudhannee kanaatiin irraan keenyaan isiniin jedha. Xiqqoo ishiillee hin daganne garuu qoona rakkisaa ture absiitiin kuniin isiniin jedha. Absiitiin bannaan immoo biddeen maal akka ta'u beektu. Amma kanaatiin amma wajjinaan deemnee qoraan binnee dhumnee bukoo yeroo garagalfatetti immoo intolchinaan isiniin jedha. Turtii gaarii nagannaa tura. Qoraan innaan bitu sanaa natti tolu alaa buusa kinoo. Qoraan birrii 45 kana binneetti fayyadamuuf isiniin jedha. Amma wajjiniin deemnee tolchinaa bitte qabsiisnaa maal akkan hojjedhu warra my god. Walumaan ilaallaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Yaa jamaa jalqabnee jirra kunoo ani bidda qabsiisu wallaalee harmee kanan na gargaaraa jira. Mucaa baataniitu kunoo na gargaaraa jiru. Isiniin jedha walumaan itti fufnaa. Waliin biddeen kana hunduma isaa tolchinee nyaattuun isiniin jedha. Maal jettu sinoo yaama. Dhugaa rabbi bidda qabsiisuun baay'ee yaani siira isin faata. Siyyuu tokko qarqaraan jiraate baay'ee namatti tola ture garuu qoraan isayyuu jiidhaadha. Innaan keessa isiniin jedha. Amma natti naquuna obseen keessan kinaa dhabdeen tolchuu isinii jalqabdi. Deddeegalti. Raasii shiyyuu baadhaan tokko. Laajetuun sadeemte? Hindi. Eewa. Innaa kun gubatoo ite jechuudha. Kanarra deemtee hin qorritu niile. Hin qorritu. Wal jalaanitti keessa isaa. Miti qadaadu? Qadaadee amma jalqabdeetti.
Lagi lama do Quran qarqara jira bitire. Yoo qabatteedha makaraa kashuu isa qabannaan. Lemo. Será que esteno? Tarik. Uga. Na lakkisuu baannaan maal dhibee. Isaan baratti dhiisi nama rakkatu. Quran si bawa undi dimale. Quran rakkoo. Nama cigirin Quran male. Biddeen qal'aan wantiin taatu miti buku qal'aa. Akkuma barbaade. Garuu baay'een qal'isu. Oh maka astishinaa dhaqu maali si fakkaata. Quraanas tafakkalas maa miti waan ta'eef daftee karaa buusu mitiire kanaafi. Isa maqaan gugguufin adda nama sirreessa waqa galatooma dhugaa rabbii baay'ee isaa galatooma. Tuqun dura Gadasni noo. tuqin haa ta'u giddiin qal'aa. Jedduutu bobaanii mara kun gadi gama sana Kanaaf jechuudha lakkam goota seessa jetteetu gara ishiitti naxxaadhu. Beektati baay'ee kan boccansa. jedhu bichi. Jedduutti yoo naxxite. Iddoo qoraan naxxite kana booda immoo karaa dhufte kanan baddiseera. Hin qabattee jechuudha. Qabattee jechuudha. Kanaaf jennaan buqqistee rirrigdeetu. Xiqqeessite karaa dhufte kanan magaalaa. Amma mottuu tuttuqaanii taanaan ittuu gangalatee sii qabachuu dida. Maali abbootiin tiidha hoo jooko? Ijoo obseen immoo biddeen tolchii wallaaltee nama kadhattee naan hin jedhina. Ani Biddeen tolchuu hin wallaalle. biddeen tolchii wallaalle. Tokko ani jalqaba elektirikiitiin tolchan ture. Inni baadiyyaatti immoo isa akkanaa miti. Isa biddatti bobeessanidha. Inni biddatti bobeessan immoo Hin dhaga'u ogaa. hin dhaga'u. Ganaan gadi gallakkisa. Dhaameyyuu yaa yesuus. Ima qabata madhiisa. Iyyu too argaa hojjetanii iyyuu baay'ee namatti tola. Hin argamu. Akkamatti mee amma yaadamu kun. Maal goota? Na filaatu jedhe. Maal godhoo gamucaa qabna. Baay'isatti keessu. Teessaa lakka nama. Mucaan tokko jira. Jiraachuu. Jiraannaa. Dhugaa? Dhugaa waaqayyo. Hidhi jiraannaa. Mucaan tokko si kan obboleessa zabdoo fayyadna keessa dhufte. Gatti ishee rakkachaa baate. Nah, miti debe. Ini argitanii makaraa biyya keenya. Elektirikichi wayyaa borka dhibbarraan dhibba kudhaanitti kan falu wayyaa dhugaa baay'ee ulfaata. Innaa maalumaafuu jookoo amma viidiyoo isinirraa dhaabnaa innaa Heliinoo itti jalqabni walitti deebinaa. Heliinoo itti fakkaatti karaa nu kennatti fakkaatti. Asumaan kaawwanii maal? Kunoo obseen keessa riguu jalqabdi isin jedha garuu nagaa fagoo jira. Eessa deemtu? Eessa deemtu narraa? Nakkas fakkaatan isin jedha. Yesuus Kiristoos. Abbaa kootii na gargaara. Garuu natti hin qoosiin ammoo obsee. Fakkeessuudha. Waan akkasii fiddee dhuftee wantoota akkasii akkanaan jedha. Wanti hin beekne dafqa duwwaadha jedhanii jiru. Ani eelisa kanatti fayyadamee sin beeku. Gaa'usee fi elektirikii bichaa. Akkasiin isin jedha. Naa kana fakkaatti. Sobdee itu fakkaatti malee qorrituudha.
Sobdeetu itu fakkaatti. Sobdee itu fakkaatti. Kan jalqabaa kunoo badees rakkoo hin qabu. My God. Waaqayyoo ko. Maaliyyee siifi abiddi tuqaan jaalatu ani. Ana immoo tuttuquu isaatti na erge. Akkan hin dhaamsine bichaa yaa hin dhaama. Akkasii na fakkaata. Eewwaa tokkotti nadhe. Lolitti deemina. Jokoo yeroo jalqabaa kan kana fuudhee. Garuu simtu mul'achaa hin jiru. Eleenoo inni jechuudha. Fakkaanuu waliin argina. Isiniin jedha. Maalitti fuudhaa? Nama dadhabsiisa garuu nama dadhabsiisa. Gudiidha. Warra achi jirtan gizeedhaan elektiriikii manatti galchaa. Manatti warri ijaarratanii qabdanii jechuudha. Maal yoo jettan galtanii kana faana makaruu maaltu sin gate mataraa kashuu. Kana faana makaruu maaltu sin gate elektiriikii galfadhaatii gara biddeena warri Itoophiyaa barbaadan malee akka kiyyaa wanti taatanii galiina. Akkasiin isiniin jedha. Haadha haa jedhee obseen biddeena kushitii yaaddee mana ishii keessatti tolfachuu jalqabdi jechuudha. Garuu baadiyyaatti tolchee ture namni viidiyoo na waraabne inni baadiyyaa nama rakkisu gaa maaliif gaawuzee irratti waan ta'eef gaawuzeen immoo dirqama gabana gabasiin qoraanti keessanii bobeessitu bakka. Innaa akkasiin isiniin jedha nama rakkisu ture. Nasi kun qoshi yaani miskileedha hin ulfaata. Ibiddi isaa qabachuun sa'aatii meeqa namatti fudhata. Biraan qoraan asii baay'ee jiidhaadha dhugaa rabbi. Baay'ee. Innaa akkasiin isiniin jedha. Amma dhumaatti na wajjiniin turaa. Na biraan deeminaan isiniin jedha. Keessa seentan moo naan hin jedhiin abidda keessa. Na biraa deeman dhaaba hiraataadhaan gudii kiyya. Abiddi na biraa dhaaba isaanii. Akkas fakkaataa isin tishee seenuu barbaadda? Seenuu barbaadda? Na daawwachaa jirta? Sila ta'e ofumaa hin seeni kaa? Uummanni tokko maal ispoonjii ciccitaa sin baatu? Maal? Ispoonjii ciccitaa baatu ijoollee. Kottaa kaa sila ta'e seenaa kaa isin hin arganii. Naasi tolchitan si waraabuu baannaa nama. Amma argitu kaa isin galgala malee tolchitan miti sila iyyuu. Galgalaan keenya. Baay'ee namatti tola. Garuu ofii keessanii of danda'uuf shamarree rakkisuu baachuun keessan dhugaa namatti tola. Jechuun amma fakkeenyaaf itoo waggaa ganda keenya gara keenya ta'e namni biddeen qabatee tolchuu dhiisiti kushiinaan seenu dhiibu. Nuti achumatti shaakallee irraa kutaa sagalii hanga 12. Miti? Kanattuuti kaa? Aliraa keessan egaa wanta jallisee isin caala isin na caala beektu warri dhiiraa yoo wanta jallisinatti kolfiina. Bareeda. Bareeda. Warri dhiiraa kuni ay na caaltaniittu. Miti? Lakki. Lakki dhugaa. Egaa maal godhute egaa xiqqoo ishii bishaan gannaa. Amma tole. Miti? Galatooma. Quraan keessuma fakkeewwachaa jiran fakkeewwachaa malee. Jalaa ulaan hin qabatu miti? Lammata na lokkosee dhafa. Ammallee qabatee jira. Tolchuu isaan garuu xiqqoo dulchii tolchee dhiisaa walaaluufin iyyuu. Meeleen seerannaa hojjetee jechuudha. Amma ileen seerannaa hojjetee jirti.
agar viidiyoon kiyya ta'e inni dhagaa mul'atu illee kutaa isaa kan namni kaa'ee jechuudha. Sagalee biddeen dhagaa kun immoo nuti banaan shishishishishii jettu baabiraan miti. Nakkasiin isiniin jedhaa walitti deebiin. Jalqabdee hooka? Baqqee koo cite kun. Iwwaa. As qaba sila ta'e. Iwwaa biddeen kiyya kana fakkaata. Itti mul'achaa jira? Maali haa ta'u ol fuutee fannistee maal taate? Lakkii mul'ataara. Akkam bareeda waan isaa akka. Bareeda. Qallaaliin. Kottaa nyaadhaa warri nyaachuu barbaadan dhugaa isin qannaasisuuf malee viidiyoo waraabaa isinitti mul'isuu miti. Warri galuu barbaadan kottaatiin nyaadhaan isiniin jedhaa. Innaa. Itti kolfu. Maal kolfisaa? Maal kolfitee na kolfisiisaa jiratu? Maal jechuudha koi? Namatti kolfamaa milkoo namni kushiinaa seenaa. Araan kolfamu. Kolfamu yoo ta'e Tashuun beekotte. Tashuun beekotte. Shuu? Tashuun beekotte. Naannessuun beekotte. Naannessuun nan beeka. Naannessuun miti beeku warra kooti. Ibiddaadha. Na wallaalchisuu dhufte ati deemtu kana. Itti dabarsanii min bobeessu. Hin danda'u kana. Dabarraa gabe. Sitti deebi asin bafuula kee. Itti arraa gabe. Maal ta'e yoo ituu irratti dhaqe. Gurbaan na Kooti ilaali isa waraabamaa. Gurbaan na Obboleetti lammata dhudhaa. galatoomaa. Ibagaa. Ibee qanyaa. Si taarsu jedheen garuu. Milko. Ina Oh fuufu my god. Kan fuulatti buufna jedhee jira na gubbu. itti naqee na iteetti. Mini. Maaloo dhaabdee amma maal sii qaba? Sitti kolfii dhaabda gaza bakka. Dhaabii sii jedhe. Nama dubbata waan mana yaa. Kiyya. Nama mana dubbata sai bakka lafa jira. Irra naannessi kan. Tajaajila baay'ee keessa viidiyoo keessa. Rakkoo qaban dura yoo Waraabama innaan qabsiisu. Ibiddi isaa miti kan Awwoofaan. Arama si iteetti. Qoraan jala kana itti nanna dafi dafi na akka daftee bitootti maali jenna qoraan ta'e xura ho'ituudha dafi rigidatti. nagasan kolfii. Na wallaachista dhugaattuu na dheedhi na bira jirani. Dhiira isaan inni namni kamiyyuu jiru yan beeketti nan jalli kana na bira jiraanna. Inni naggasaaf amana sodaadha. Ijoo Isaan isaan uffata jaala beekuuni. yoo milkoota imanan isaanii ta'uu daddaru jiru. Oh my god, darabee qoqquna bukoonni naannoo irratti. Pah. Isa jidduutti ta'e kanuu. Hedduu tafe. Deemi mucaan jajjallistee mucaan rakkisanii deemi naggasa. Si waraabaa ture dura. Hedduu kana. Maal ta'e hin jenne. Ara seeraan si ite dafi dafi na qaddu simbu. Dhaabdee? Deemi qayyara.